Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kiristoos du'aa ka'uudhaaf aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee hadhaan bilisa baase. Egaa kana booda nagaa fi gammachuutu nuuf ta'ee. Ameen. Nagaa fi araarri jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Akka yoona geessanii nagaa kooti galata Waaqayyo. Namni maaliif amantaa isaa jijjiira? Kutaa tokkoffaa fi lammaffaa haala kanaan waliin ilaalla. Akkuma arginu lammoo kutaa sadaffaa isaa wajjin ilaalla. Waaqayyo nu gargaaru, nu gaggeessuun iccitii dubbii isaa hundumaa ifa nu gochuun fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Namni maaliif amantaa isaa jijjiira? Kutaa sadaffaa namni maaliif amantii isaa jijjiira? Fuudhaa fi heerumaan bagaabichaa mikinaat jedha. Sababa fuudhaa fi heerumaan namni amantaa isaanii jijjiira. Kutaa sadaffaa har'a kana jalatti ilaalla. Waaqayyo nu haa gargaaru. Fuudhaa fi heerumaa. Tuqaan inni sadaffaan sababa ittiin namni amantaa isaa jijjiiru keessaa tokko fuudhaa fi heerumaa irraan kan ka'edha. Gaa'ila kan hundeesse Waaqayyoodha. Kunis immoo baruma addaamiin uume namni qofaa isaa jiraachuun gaarii miti jechuun akka namni gaa'ilaan jiraatuu fi gaa'ila ganamummaa hundeesseera. Seera uumamaa boqonnaa 2:18. Haa ta'u malee namni dhalootatti gaafa baay'achaa adeemu daandii Waaqayyoos dhiisuun cubbuu hojjechuu baay'isuu namnis abboommii Waaqayyoo yeroo eeguu dhiisutti Waaqayyoon akka namni amanuu fi hin amanne walii hin fuune gaa'ilaanis tokko hin taane dhorkee jira. Mucaa kee isa dhiiraa yookaanis ishee dubaraa warra Waaqayyoo hin amanne wajjin walii hin fuusisin. Seera keessa deebii boqonnaa 7:3 jechuun saba Israa'el abboomee jira. Abboommiin kun har'as kan hafe miti. Sababiin isaas kan amanee fi hin amanne yoo wal fuudhan qaama tokko ta'uu. Qaama tokko erga tahanii booda akka seera amantaatti sababa du'aa fi ejjaa yoo tahe malee waliikuun kan biraas fuudhuun dhorkaadha. Qulqulluun Phaawulos akkas jechuun dubbatee jira. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa. Qajeelinni jal'ina maal walitti qabu? Qajeeliniif jal'inni maal walitti qabu? Ifii fi dukkanni tokkummaa maalii qabu ree? Jedhe Kiristoosii fi seexanni attamitti walii galu ree? Inni amane isa hin amanne biraa qooda maalii qaba ree? Lammaffaa Qorontos boqonnaa 6:14-16 jechuun dubbatee jira. Namni har'a haadha manaa barbaacha yookaanis abbaa manaa barbaacha amantaa isaa ganee kan biraa fuuchaa jira. Mucummaa Sillaasee kan guyyaa 40 fi 80 irraanfatee amantaa isaa akka waan salphaatti jijjiiraa jira. Amantaa ofii eeguu fi adeemsa hafuuraan deddeebi'uun gonfoo jireenyaa akka namaaf kennus daganneerra. Haadha manaa fi abbaa manaa ta'uun immoo daandii Waaqayyoos akka isaan hin lakkisnee fi kan isaan gargaaru ta'uun yaada tokkoo fi laphee tokko Waaqayyoon ni galateeffatu. Mana isaattis ni deddeebi'u. Waliin tsoomu, waliinis kadhatu. Garuu tokko miti taanaan akkamiin waliin kadhatu? Kan amanuu fi kan hin amanne maaltu tokko isaan godhe ree? Yeroo ammaa fi gaafa ilaallu waan waliif gale tokko waliif jennu nutti fakkaata. Booddee garuu wal ganuun kan dhufudha. Kunis immoo akkuma mootichi Solomoon haadha manaa hedduu fuudhuu isaarraan kan ka'e. Akkasumas haadha manaa Waaqayyoon hin amanne waan tahaniif booddee amantaa abbaa isaa Daawit kan ganamaa ganuu danda'eera. Mootota
Tokkoffaa mootota tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 hanga 4. Egaa nuti hoo maaliif amantaa keenya gaa'elaaf jennee jijjiirra? Dhuguma Waaqni inni nuti itti amannu haadha manaa nuuf laatu yookaan abbaa manaa nuuf kennu dideeree? Maarree egaa kanaafis raajichi Ermiyaasii akkas jechuun dubbateera. Yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa fi yaada wanta isin gara fuula duraatti eeggattan isiniif raawwachuutti malee yaada isin balleessu miti. Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 11. Manaa fi badhaadhummaa abboota irraa ni dhaalu. Haati manaa hubattuun garuu kennaa Waaqayyooti. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 14 jechuun sagalee Waaqayyoo karaa tokkoonis tahee karaa biraan ni barsiisa. Namni garuu hin hubatu. Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 14. Akkuma jedhu sababni inni namni baay'een amantaa isaa Ortodoksii gadi lakkisee jijjiirratu keessaa inni sadaffaan gaa'eladha. Egaa gaa'ela nuti har'a arginu kun bakka gurguddoo afuritti qoodama. Isaanis tokko gaa'ela bifaa fi bifa jechuun laachuun isaanii bareedina walitti ilaaluun kan wal jaallatan bareedinni akka harca'uu fi darbus hin hubatan inni hin galuufis garuu bareedinni qofa ilaaluun amantaa ofii hanga waliif jijjiiranitti gahaa jiru. Isaan sanyii baduutti utuu hin tahin sanyii hin badnetti sagalee Waaqayyoo isa jiraataa fi isa akka jirutti hafuun har'a haaraa taatanii dhalattaniittu. Kanaafis caaffanni qulqullaa'aan namni foon uffate hundinuu akka margaatti uffanni isaa hundinuus akka daraaraa margaatti margichis ni coollaga daraaraan isaas ni harca'a. Dubbiin gooftichaa garuu hafee bara baraan hin jiraata. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 23 hanga 25. Gaa'ela meeshaa fi meeshaa jechuun immoo mana isaa keessa maaltu jira? Qabeenya qabaa yookaan qabdii? Sooressaa? Hiyyeessaa jechuun wal ilaalu kan wal fuudhanidha. Sagaleen Waaqayyoos namni addunyaa guutuu buufate lubbuu isaa yoo oolfachuu baate bu'aa maalii isaaf qaba ree? Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 26 kan jedhu irraanfannee qabeenya qofaaf jecha lubbuu isaa jireenya bara baraa dhiisee amantaa isaa jijjiiruun kan biraatti heerumuuf fuudhu. 3. Gaa'ela lafaa fi lafee jechuun immoo hidda walii wal qorachuun sanyii walii lakkaa'uun kan wal fuudhanidha. Inni akkas isheen akkas jechuun hidda lakkaa'achuudhaani. Kunis har'a addunyaa keenya keessatti baay'atee kan argaa jirrudha. Namni hundi kan Waaqayyo uume ta'us kan itti dagannedha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26. 4. Gaa'ela laphee fi laphee jechuun immoo sanyii lakkaa'uu, qabeenya ilaaluu, bareedina hordofuu osoo hin taane amantaan ishee maali jechuun kan eegaludha. Daandii hafuuraa isa qulqulluu ta'es kan itti barbaadanidha. Daandii qajeelaas kan itti gaafatanidha. Kunis immoo akka mana amantaa keenya kiristaana Ortodoksiitti gaa'elli gosa lama qaba. Isaanis gaa'ela takililii jechuun lachuun isaanii qarree fi qeerroo kan tahan dhiirummaa fi durbummaan isaanii kan amanan gaa'ela takililiin wal fuudhuu ni danda'u. Abbaa gaabbii isaanis mari'achiisuun kan raawwatanidha. Gosti gaa'elaa kun qeerroo fi qarree fi qofa kan tahudha. Gaa'ela
Lama gaa'ila qurbaanaa kun immoo gaa'ila nama haadha manaa fuudhee yookiinis hin fuune garuu qeerrummaa isaa fi qeerrummaa kan hin qabnes ta'uu ni danda'a. Isaan kunis qurbaanii kan isaan sirna gaa'ilaa isaanii raawwatanidha. Waa'ee gaa'ilaa wal qabsiisee waan baay'ee haasa'uun ni danda'ama. Garuu kan laphee hubatu qabu haa hubatu. Akkuma jedhu sagaleen isaa anis asuma irrattin xumura. Isin gaa'ila gosa kam keessatti akka of qooddan of ilaalaa. Caqasaa kanneen gadii kana immoo dubbifadhaa hojii amantaa keessan. Lammaffaa Phexros boqonnaa 2:19-24, Maatewos boqonnaa 8:28-34, Eziraa boqonnaa 3:4-25, Seera Lewwii boqonnaa 19:19, Seera keessa deebii boqonnaa 13:6-7, Maatewos boqonnaa 19:5, Maatewos boqonnaa 5:29-30, Maatewos boqonnaa 16:24-26, Luqaas boqonnaa 21:34, Yohannis boqonnaa 1:3, Yohannis boqonnaa 15:5-7. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hamma dhumaatti cimsee dhaabee nu eeguun mana isaa keessa akka deddeebinu mootummaa isaa akka dhaallu akka nu gargaaruuf fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Ameen nuuf haa ta'u nuuf haa raawwatamu. Galanni Waaqayyoof deessuu haadha isaaf ulfaata fannoo isaaf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa